jalqaba eegaluu barbaannaa Ingiliffaa kanaa jettanii yeroo baay'ee na gaafattanii so sanirratti yookiin immoo gaafii keessan kanarratti hundaa'uudhaan viidiyoolee wal faana itti fuftuu taate isiniif qopheessee jechuudha. Kan itti aanutti yeroo deemnu akkana jedha. Itti jedha jechuudha. Itti jechuun bamaqa waan nama hin taaneef fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf ni oowwa jechuu barbaadde it is hot jetta. Itti fayyadameetiin ni oowwa jechuu jira. Ni oowwa maaltu oowwaatu oowwu jira jechuu agarsiisu jira. Okay? Yookiin immoo it is bad day jedhan tokko lafaa ka'e har'a guyyaan badaadha. Itti maaliin bakka buusne waan nama hin taane jennee guyyaadhaan bakka buusne. So bamaqa wantoota nama hin taaneef fayyadamnu jechuudha ittiin gabaabumatti. Okay? Guyyaadhaaf hiidhaaf ishiin fayyadamnu yuun fayyadamnu sababa saniif wanta nama ta'ee jira wanta nama hin taane jira addunyaa kanarra. It is cold akkuma reefsini jedhe qabbanaadha. It is hot akkasuma ni oowwa jechuu barbaadde itti fayyadamte. I like it jedha asirratti. I like it. I like it yeroo jennu ittiin tun maali asirratti nin fedhaa jechuu jira waan fedhu takkaa jira jechuudha waan saniin bakka buuse. Namni hasawa kana waliin hasawu ittiin sun maali akka bakka buutu ni beekaa jechuudha. Okay? Kan biraa inni xumuraa where is it jedha. Where is it? Eessa jira? Wayi gaafatu jira jarri lamee waliin gaafii kana wal gaafataa jiru ni beekan waan isaan gaafataa jira. Maybe watch yookiin immoo phone mobile ta'uu danda'a. Where is it? Eessa jira jechuu jira jechuudha. Kabira kan nuti beekuu qabnu pronoun keessaa tokko kan ta'e weedha nuti jechuudha. So we are friends. Nuti hiriyoota. Akkamitti dafneen? We're jennaan. We're samboota friends jenna. We're friends. We're friends. Nuti maali? Nuti hiriyoota. Saahibbanii jechuu dandeessa jechuudha. Okay, inni taanu we eat rice. We eat rice. Nuti maal goona? Ruuzii nyaanna. Rice jechuun ruuziidha. Eat jechuun nyaachuudha. So we eat rice yoo jedham tokko maal jechuudha? Ruuzii nyaanna jechuu jira. Okay. We play football. We play football yoo jedham tokko. Nuti kubbaa miilaa taphannaa jechuudha. We play football. Okay. Number 7. They. Isaan ka jedhu. Bamaqa isaan jedhu baruu qabnaa jechuudha kattaan. Isaan jechuun isaan jechuudha. So they are happy. Isaan gammadoodha. Dafnee jechuudhaaf. There jennaame yeroo kana. There. Are dhokoysinee jirra jechuudha yookiin dhoysinee jirra. They're happy jedhame. There. Jedhaati happy ka jedhutti fida. They're happy. They're happy. Akkas jettanii. Very good. Good job. Okay. Inni kun immoo they work hard. They work hard. Cimanii hojjetu isaan. Eenyu isaan baanne jechuudha. They work hard. They work hard jenna jechuudha. Jedhame isinis. Okay, sirrii jettanii bareeda. I know them jedha asirratti. I know them. Ani isaan nan beeka jedha. Asirratti they fi themin hiikaan isaa tokko shakkii takka malee. Garaagarummaan isaa maali akkuma reefu sani. Waa'ee he fi waa'ee himi waa'ee she fi waa'ee Harry yeroo jennu lachuutu tokko jirra kun. Garaagarummaan isaanii he, she ka jedhu kun gama duraati. Her, him ka jedhu gama boodaatiin dhufa hima keessatti. Akkuma san they ka jedhu gama duraatiin dhufa. Them jechuun kun immoo gama boodaatiin dhufa. Fakkeenyaaf I know them jedha. Xumura himaarratti dhufe jechuudha. So an isaan nan beekedha. Fiddee I know they jettu jechuudha. Taasan jettu. They gama duraatiin seenti. So objectii jennaan waan kana. Kan gama boodaa kan hima gama boodaatiin dhufee seenu kana maal jennaani? Objectii jennaan. Kan hima gama duraatiin dhufu subjectii jennaan. Okay. Hangana eega jenne kan itti aanu bal'inaan itti aanaa. Saddeetaffaa wanni baruu qabnu this kana ka jennu jechuudha. Wanta nutti dhiyoo jiru
yeroo dubbachuu barbaannu kana quba keenyatti ilaannee yookiin itti akeekne this is my bag. Borsaan kun yookiin shantaan kun kan kooti. This is my bag. Kuni borsaa kooti. Okay? Qubni kee wanta sanitti akeekaa jira. Sibira jira jechuudha. Fagoo sirraan jiru. I like this pen. I like this pen. Qalama kana nan fedha, nan jaalladha jedha nam tokko tokko. Okay. Kan biraa who is this? Who is this? Akkaataan nuti jecha this jettu kana itti jennu akkamii? Arraba keenyaan ilkee elementuune jenna jechuudha. This hin jennu. This jechuun hin jirtu. This. So, who is this? Who is this? Akkaataa kanaan jenna jechuudha. Kuni eenyu? Nama wayii argite, nama hin beekne. Kuni eenyu jettaan? Who is this? Kuni eenyu? Okay, kan biraa faallaa isaa jechuudha. That, sana jechuudha. Waan sirraa fagoo jiru san jettee dubbachuudhaaf that ka jedhu fayyadamtaa jechuudha. Akkuma san that hin jettu that jettaan isa kanaas. That. Okay. That is a dog. Gama san nama agarsiistee quba keetiin suni sareedha jechuu jirta. Okay. That's a dog. Kan biraa I know that man. I know that man. Namicha sana nan beeka jechuu jirta. Namicha sana nan beeka jechuu jirta. So I know jettaa jechuudha. I now kan jenne dogoggora yeroo baay'ee now hin dhagaa jecha now jettu tan irratti. So I know that man. Namicha sana nan beeka jechuudha. Okay. Look at that car. Look at that car ka jennu dafnee jedhuudhaaf. Look at that car. Look at that car. Look at that car. So the deebisaa jedha isiniif dhufa. Konkolaataa sana ilaali jechuu jirta jechuudha. Okay. Jechi inni xumuraa kan nuti beekuu qabnu artikelii jettu kana jechuudha. Okay. It is before singular countable noun dhufaa jedha. Eessaan dhufaa? Yeroo hundaayuu jechuudha. Maqaa qeenxee ta'e duraan dhufaa jedha. Maqaa qeenxee ta'e kan lakkaawamu qofa duraan dhufaa jedha. Jechi jettu tun. Fakkeenyaaf I have a book jedha. Asirratti kitaaba tokko ta'uu nu agarsiisa. Okay. Kitaabni kun ni lakkaawama jechuudha. Maqaa lakkaawamurraa akkasuma tokko ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Singularidha. Okay. I have a book yoo nam tokko kitaaba tokkoon qaba jechuu jirta. Okay. Akkasuma she eats a banana yoo jette isheen muuza nyaatti. Muuzni sun tokko jechuudha. Isheen muuzii tokko nyaatti jechuu agarsiisu jira jechuudha. Jechi aatun. Okay. Akkasuma he buys a car. Inni makiinaa bita. Makiinaa inni bitu takka jechuudha. Kana nu agarsiiste jechuudha. Wanni sun waan lakkaawamu ta'uu fi maqaan sun maqaa lakkaawamu ta'uu fi eessaafuu nuti waan qeenxee fayyadamu jiraachuu keenya. Yeroo waan qeenxee fayyadamnu maqaa qeenxee fayyadamnu isa jettu kana finnee galchine jechuudha. The car, the banana, the book hin jennu jechuudha. Okay. Walumaa galatti gaa barumsi keenya kan kutaa jalqabaa isa kana fakkaata jechuudha. Warreen Ingiliffaa jalqabarraa eegaluu barbaaduuf jechuu kooti. So kuni kutaa teessan ta jalqabaati. Warreen akka keessanitti jalqabarraa eegaluu barbaadu hundaaf viidiyoo tana qoqqoodaadha. Yoo xiqqaate nama 10 jechuudha. Maaliif nama baay'eetu jira namni jalqabarraa eegaluu barbaadu kan nagaafate. So isaaniif erguun dagatinaadha. Viidiyoo kana akkasuma bakka laayikii jettu tanarratti gadi tuqaadha. Akka nama hedduu bira humna argattee tuqaadha. Kanarraa kanaaf channel kanaaf yoo haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoon biraatis akkasiin dhufu jechuudha. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.